waan itti guuteef. Kana booddee itti gammaduu isaa argina. Kunis barumsa bal'aa qaba itti gammaduu isaa kuni sagalettuma deemna. Kanaafis jedha gooftaan dhiirri abbaa isaa baadha isaa inni isaa haadha manaa isaatti isin maxxana isaan lakkanuus foon tokko hin ta'u. Namichi baati mana isaa qullaa isaanii turanii lamaanuu isaanii garuu waliin saalfatanii. Kun egaa hiika bal'aa barumsa bal'aa kan qabu ammaaf garuu isa sin madaanu isiniif barbaachisu sin barsiisaanii. Kanaaf gaddoo kanatti waaqayyoon dhaabbachuu isaa argina. Ijoo guddaan isaa addaan barbaadee qofa osoo hin taane garaa isaa keessaa qabuyyuu malee barbaaduu isaa immoo maal argina? Amma reefuu ta'e jechuu isaatiin argina. Kana jechuun durayyuu hin dubbanne malee hanqina garaa isaa keessa jiru namatti himanne malee akka hin taanetti ilaaleera. Amma reefuu ta'e gaafa jedhu dura akka hin xiqqoon ta'initti itti dhaga'amuu isaati jechuudha. Amma reefuu ta'e itti toleera argateera waan ta'eef. Kanaaf egaa waaqayyo waan nama sanaaf gaarii ta'e eeyuutu dhaabaa waaqayyotu dhaabe. Gaa'eleenyi eeyuudhaan dhaabatee qabsa qulqulluutti waaqayyoon dhaabame. Jalqabatti gaa'elli fedha namaa utuu hin ta'in waaqayyoon kan hundaa'e. Maddi isaas waaqayyoodha. Barbaaddee osoo hin taane fedha waaqayyoon kan hundaa'e. Maddi isaas waaqa kan ta'e kan dhaabees waaqayyoodha. Kan sii kennees eebbisu waaqayyoodha. Qoodi kee maaliree? Qoodi kee akka yaada akeeka dubbii isaatiitti beekuun barachuun hubachuudhaan isa waaqayyo jaallatu gaa'ela milkaa fi miidhagaa eebba gaarii qabu dhaabbachuu danda'uudha. Qoodi kee hariifattee galan dhaabadhattee keessanitti qofa osoo hin taane waaqayyoon irratti kadhachuun akka sirra jiratu waan bal'aa isaa booddee ilaallaa ittuma ni deemnu waan ta'eef. Iddoo kanatti garuu kan laallu hiika isaa laalla. Jalqabatti gaalli fedha namaatiin utuu hin ta'in waaqayyoon kan hundaa'e maddi isaas waaqayyoodha. Kunis gaa'elli jalqabumatti karoora waaqayyooti malee yaada namaa akka hin taane kan nu hubachiisudha. Jalqabumatti waaqayyootu karooree yaadee namaaf gaarii kana qopheesse malee yaada namaa qofa akka hin taane waaqayyo karooree yaadee qopheesse. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf ofuma isaa waan barbaadeef waaqayyo karaa kana nama eebbisu waan barbaadeef horaa baay'eedhaa jedhee dura sageega isaa keessa waan kaa'eef durumayyoodha dhiiraaf dubartii isaan uumeedha. Qonnaa tokko 26 irratti maal godhe? Dhiiraaf dubartii isaan uume. Isa sana immoo maal godhe? Fuudhee garatti hojiitti hiike. Isaan sanaan immoo horaa baay'eedhaa lafa guutaa jedhe. Karoora waaqayyoo jechuudha durumaaniyyuu. Karoora namaa miti. Horaan akka isaan baatti akka isaan lafa guutan waaqayyootu dhaabe. Kanaaf gaa'elli kan waaqni keessatti argamuudha. Kan fedha ofiin dhaabbatan akka barbaadan godha miti. Kan waaqni bu'uureesse kan waan hundeesse karoora namaa otoo hin taane karoora waaqayyooti. Kanaaf abbaa karoorichaa mariisisuun abbaa karoorichaatti walii galuun murteessaadha. Ijoo jedhu of keessaa qaba. Lafa kaatee dhaabbachuu hin dandeessu. Waaqayyoon irratti kadhachuudha. Waaqayyoon gaafachuudha. Karoora isaati waan ta'eef, fedha waaqayyooti waan ta'eef, kan hundeessi kan dhaabeessa waan ta'eef, abbaa dubbichaaf abbaa bu'uura ta'e, abbaa karoorichaa wajjin walii galtee akka inni barbaadu, akka inni jaallate, akka inni fedhetti gara gaa'elaatti galuudha malee abbaa barbaadde faana deemtee galta miti gaa'elatti. Seera mataa isaa qaba. Bu'uura mataa isaaf eebba mataa isaa qaba. Karaa mataa isaa qaba. Karaa gadhiifnan karaa si eebbisu karaa waaqatti si barbaade gadhiifnan daqqamatti dhufta. Miidhamatti dhufta. Isa arra dhaabde boru hiiktee deemta. Hiikuun immoo baay'ee kan waaqoon ciiga'uuf jibbuudha. Kana akka hin taaneef harrumarraa kaati karoora qabachuun sirra jira. Silaa kan dura ture barumsi gaalaa kan baratamu. Umuriitti reefuu ho'inatti ba'u. Utuu baay'een keenya miidhamin amma baay'een isaanii kan miidhamanidha. Maaliif yoo xiqqaate waggaa 8 kana guuteera kan barumsa gaalaa kana barsiisuu jalqabe. Kana keessa dhuga baatee hedduu na bira ga'a. Dhiyeenya kan obboleettii gooti maallaan jedha waaqayyo ishee eebbisuuti. Maal qabaa jettee jalqabumattuu mana barumsaa gaafa guutaa tokko gallu barumsi gaalaa kun mana barumsaattuu barsiifame. Waan kan barannee biratti namni barumsi gaalaa garuu mana keenyatti hin bushinatti hin bulla. Utuu jalqabumattuu mana barumsaatti akka sabjektii tokkotti baratamee maal qabaa jettee gaafa barumsi kun ishii dhagalu
Tuna membekum satu odon arga mida me bargite jaga mida mte bargite. Jundura yu barderade. Mida makazikana mida mo. Mana kabo dudura kasikana ti. Dulu yu barata meti ada mete. Namun ni ba ye mida manir. Amma yu muska kabera wagai. Karaitin gale batti baatu. Ga ilma lakkate. Loksa gurguddatu keessa jiranteef. Nilam mafan kama jabul kullutti iki gaala maalindi. Kama jabul kullutti iki gaala maalindi. Yoo jettani gaa'elli walitti dhufeenya namni waaqayyo wajjin qabutti aansee kan qabaatu yemmuu ta'u kabajamaaf qulqulluu akkasumas walitti dhufeenya addaati. Argite gaa'elli walitti dhufeenya namni erga waaqayyo walitti dhufee booddee isa lammaffaa kan ta'u waaqayyo wajjin walitti dhufee tokkuma waaqayyo wajjin uummatee waaqayyo wajjin mari'atee waaqayyo wajjin walitti maxxanee isa booddee kanatti aansee immoo isaan lamaa walitti kan maxxanan kabajamaa qulqulluu eebba kan of keessaa qabu walitti dhufeenya addaati gaa'elli. Walitti dhufeenya jalqabaa uumaa keenya wajjini gargaaraf geggeessaa keenya wajjini waaqayyo abbaa dhugaaf qajeelummaa kana wajjini erga gooftaadhaan walitti dhufne walitti dhufeenyi keenya gooftaa wajjin hin jabaate walitti dhufeenyi keenya gooftaa wajjin wal argate kaarra bu'ee toora qabatee booddee isa lammaffaa gaa'elatti kan ittiin galluu fi nama nuu ta'u arganne eebba addaaf walitti dhufeenya addaati gaa'elli. Jalqabeenyi walitti dhuftaa waaqa wajjin walitti maxxantaa. Maaliif karaa eebbaa akkasitti argisiisu waaqayyoodha waan ta'eef. Wanti mal hundinuu karaa isaa sii madda karaa isaa sii dhufu waan ta'eef. Jalqabattuu namaaf yaadee gaarii kan qopheesse waaqayyoodha waan ta'eef. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Walitti dhufeenyi maalitti addaatidha. Phaawulos ergaa isaa keessatti gaafa dubbatu Ibroota boqonnaa 13:14 irraa sagalee akkana jedhu arganna. Maal jedhaa? Ibroota boqonnaa 13:4 irraa jechuudha. 3:4 irraa. Nan dubbisa. Akkana jedhaa. Gara walitti akka obbolootatti wal jaalachuu keessaan itti fufaa. Kisummoota simuu hin dagatinaa. Karaa kana namoonni utuu hin beekin ergamoota waaqayyoo simataniiru jedhee erga itti dubbatee booddee akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessaa jiranitti warra miidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii keessanii ofii isaanii wajjin miidhamuutti jirtanitti immoo namoota warra miidhaman jira erga booddee gaa'elledha hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Argite ulfina qabeessadha hunduma biratti. Ijaadii gurraacha biratti nama kan biratti gaa'elli ulfina qabeessa haa ta'uudha. Ulfina qabeessa waan ta'eef ciisichi gaa'elaa siin xureeffamin jedha. Kana jechuun iddootti waaqoo si qulleessi amma geessutti iddootti waaqoo gaala qullaadha sin jedhee si eebbise gaa'ela kee dhaabattee kakuu galtee galgala gaafa kakuu galtee sana walitti dhuftanitti iddoon ciisichaa hin xureeffamin jedha. Jireenyi kee hin xureeffamin, dhagni kee hin xureeffamin, qalbiin kee hin xureeffamin, ati ulfina qabeessa ulfina qabeettidha. Akka sanatti maal godhini hin xureessin hin balleessin iddootti waan eebbise waan qabuuf maal godhini hin xureessini. Waaqayyo warra halalee fijjituutti faraduuf jira. Halalee jechuun xuraa'ummaan akka malee keessa guutee keessa kan irraa kan calaqisu irraa kan mul'atu irraa kan fagootti mul'atu dubbii isaaniitiin jireenya isaaniitiin irraa kan mul'atu warra halalee kan ta'an hejjituu jechuun utuu qabu bahee kan hejju duma qabu haadha manaatu abbaa mana qabdu kan hejjita ijjanitti maal godhaa ibbi faradhaa halalee warra ta'an utuu hin fuudhinis hejjatti kan bobba'an xuraa'umma sagaagalummaadha manni warra sagaagalan utuu gaa'ela dhaabatiin jireenya xuraa'ummaatti kan galan warra sagaagalan jedhamu isaan. Ejja kan jedhamu immoo utuu qabduu kan biraatti darbuudha.
kun ejjeedha halalee warra sagagalan isaan kan lachanitti waaqa faraduuf jiraayedha kanaaf gaa'elli maalitti hin xureeffamini doonqisicha isaas hin xureeffamini aga dhaxxee waaqos eebbisu kutaa waaqis eebbisan geessutti of qabi of hin xureessin of hin balleessini warra of balleessuuf xureessetti immoo maalan godhaa nam faradaa jedha kanaaf gaa'elli of qabuun qulqullummaa keessa turuudhaan dhagnoo fi hafuura ofii eeggachuudhaan ulfina waaqayyoo irraa keessatti obbolaan durbaa ulfina akkasii irraa kaa'ee qabdu isa kana immoo gaafa gaa'ela keessa galga dhaabbattan akka itti eebbifamtaniif sinirraa kaa'e waaqayyo kanan eeggattu tanan xuraamaatti bobbaate si adaba waaqayyo situ miidhama akkoo si jeesoo otoo hin taane gaa'ela eebba qabu dhiiste gaa'ela abaarsatti si bobbaasa maaliif sababii of qabuu dadhabdeef sababii dhagna keessa qulqullummaa waaqa sii kenne xureessiteef sababii ulfinaa gosirra kaa'e bakka maleetti gattee fi miidhamuun keenaaf hinduutu garuu na dabamtu du'a geen eebba gaa'ela keessa argamu gaaf sana akka ta'utti argachuu dadhabda kanaaf ilaa namoonni baay'een egaa carraa isaanii gaggatan nan beeka baay'een isaanii wallaalummaa irraa kan ka'e of qabuu dhabuu irraa kan ka'e bulaa durbaa baay'een ulfina isaanii gaggatan tun beeki bakka itti yeroo xiqqummaatti deemu umurii ho'aatti akkana ba'an faayireejii keessa gaafa galanii nama isaan gorsu haadhaaf abbaa isaan qabu obboleessa hangafa isaan qabu isaan gorsu karaara isaan buusu dhabuu irraa kan ka'e akka barbaadan ta'anii ulfina isaanii kan ofirraa gatan baay'een isaaniitu gara gooftaan dhufin xuraa'ummaatti kan bobba'an hadha garuu mana gooftaa gad dhufanii kan of ceephaa deeman jiru kan darbee darbeeraam carraa keessi darbee darbeera kan of qabdee of eeggateertu garuu ulfina gosirraa ka'e ofirratti eeggadhu waaqayyotu sirraa ka'e kabaja keef gaa'ela kee itti gammaddee abbaa mana qosii kenne itti gammaddee akka wajjin jiraattu sirraa kaa'ame malee isa kun dhoksaa bal'aa qabatti hin deema waan bal'aa isaa baranna karaa kanas bulan durbaa ulfinaa qosarraa ka'e akka isaan qabachuu danda'an waaqayyo maaliif isaaniif kenne isaan maaliif akka isaan hokka budhadhabanis miidhama isaas hin laalla namoonni baay'een isaanii wallaalummaa irraa kan ka'e balleessan miidhan kana akka hin taaneef immoo of qabu sirra jiraata kanaaf egaa qabxii lammaffaan irratti dhaabnu akka macaafa qulqulluutti hiiki gaalaa maalinni gaa'elli walitti dhufeenya namni waaqayyootti wajjin qabutti aansee kan qabaatu yommuu ta'u kabajamaa qulqulluu akkasumas walitti dhufeenya addaati jedha walitti dhufeenya addaati kan walitti dhufeenya addaa kana immoo eeggachuudhaan qabuudhaan yoo ta'e malee jireenyi kee miidhama kanaaf akka akkasii alaa banneef of qabuun of bituudhaan akeekaaf yaada waaqayyootti ba'uun sirra kan jiraatu ta'uu isaati of tanaa ulfaatu waaqayyoo waa si hubachiisuudhaa ka'eera yoo ati nama dhugaa beeku dhugaatti cichee baratu taate kanaaf jabaadhaa har'aaf nu ga'aa waaqayyo jedhetti deemnee barumsa keenya hin barannaa gooftaan koo sana eebbisu haleluuyaa Yamor waike yadu